Filawari afurnaa kennaa jiru. Guys, abaaboo afurnaa fuuta. An jechuudha. An akka ani yeroo yaadu. Abbaa manaa kiyya waliin siree irra jiraannee. Filawari afurnaa kennaa namni garagaraa jira. Akka isaatitti nee bare guyyaa takka akka isaatiin yaadee. Filawari afur taap godhan balaa. Filawari afur jiru. Killee fixattee namni yoo jedhe ani hin dhaga'u. Kamiin dhagaya sammuu Filawari lama naa dabala odoo hin dhumne. Odoo kun hin dhumne namni lama naa dabala. Filawari lama. Every time an sammuu kan koo of dhageeffadha. Ofii kiyya of haasa'uu jaalladha. Ofii kiyya of qorachuu jaalladha. Ofii kiyya of gaafachuu jaalladha kan jechuudha. Amma dulloomte akkas ta'e heerumi dhali maal godhu jedhanii na cannaquu irra maaliif gaafa ilmoota na dare gaafa bultii keessa seenee bultii tiyya san keessatti abbaa manaa dura baraadha faate gaafi kiyya dhageeffadhu ammaati kunu hangafa ummata miidiyaa kanarra jiruuti jaartii guddittiidha yoom deettaa yoom heerumtaadha amma ganaa amalan waggaa shantama misi waggaa shantama fakkeenya waggaa shantama waggaa jaatama jettanii miti an dhibba haa ta'u sin jedhe bar akka ati na yaaddutti osoo hin taane akka kiyyatti yaadaa sin jedhe akka keetitti yoo yaadde rakkoodha kabar waggaa dheeraa si eeyni akka keetitti amma yoo uno dhaabuu kaatee bara akka keetti bichaa si eeguu qabnu ilmooti jechuudha akka killee gogorriidha akka killee wannoodha killee wannootitti bakka argetti buusee ka'eetiin deemee ilmooti yaan adda bahee jiraachuu irra abbaa mana kootiin adda bahee jiraachuu irra walla dhaabadhee hafuunaa wayyaan akka sillaasee mililikaa wannoo keessatti 4 kiiloo keessatti dhaabbatee hafe sanitti wallaahi ilmoon kan kee mataa gadi tumamee ka jalde maaf tumama ilmoon kan koo hinde an direen an dhaggeeffadhu haati tiyya carqii ufii akkana murtee eega tiyya martee fincaan kan koo akkasi qabdee na guddiste ilmoo kan koo akkasi guddisuun barbaadan hinde jaarraa hagasii keessa jirra jaarraa jijjiiroo osoo hin taane akka kaleessa akkoon ta'e itti haadha tiyya guddifte yookaan ammoo haati tiyya itti na guddifte irraa jijjiiramuudhaani maal taate obboleessa kan koo hinde ila haadha faate ko jijjiiramuudha sirrii jijjiiramte biyya alaa deemte amma haga yoo miti jedha baruu amma bakka ilmeen deemeera ko alamma anaa biyyaatti anamma tokko argadde si bira alal amma tokko argadde oduu ati teettu lammaffaa jaarti mati biyya galchite jette tana deemee galee achumatti hop itti godhee lammaffaa qabaa hin guddataa anitti erga birri kopheen bitata. Habibi amma maalitti ergite yookaan amma Itoophiyaatti galchitee mana citaa keessatti galchitee amma laalkaa gisee jaartiin tantee mana keessa akkan ol deebite yookaan ofii gadi uffatan qabu yookaan ammoo sareen balbalatti eegale. Atuu bartaara bareeddu fakkaatutu manuma citaa keessatti guddattee inni illee guddatee mootummaa ta'uu danda'a. Biyya mana citaa keessatti dhaladhe. Mana qorqorroo keessatti dhaladhe yookaan ammoo makiinaa keessatti dhaladhe yookaan ammoo xiyyaara keessatti dhaladhe hin jenne bar gadaa san cheenji godheetiin ilmoo argachuu hawwii kan kootiin sin jedhe bar. Bar hawwii makeessa yoom nuun geettaa edeenam hawwii keessan si gaafachaa jira bar teennee eegaa jirra bar. Yoo guyyaa rabbi gahee kaa nama bar akkama dubartoota tokkootitti yookaan dhiira takkaatitti achuma fiiganii akka nama fincaanee as garagaluutitti ilmoo tana bakka arge buusee bira as garagaluu irra fakkeenyaaf amma irra caalaa dhiifama naa godha warra Saudi Arabiyaa yoo argitan gaafa eerpoortii biyyaatti gale san ilmoo gara fudhaniititu yoo eerpoortii keessa gajjisanii uffata waliin fe'amtee biyya galtee bar ciu jettee halkan keessa sa'a 8 ilaalee sibirtoo irra gadi naqanii maaliif haati fuutee intalti takka ilmoo 4 biyya galti ilmoo 5 fa biyya galti taana si baadhattee asiin shaatti wallahi dhugaa sin jira bar Saudi Arabiyaa irraa warroota ilmoo galchan akkanatti arban wannoo dhiibaa galti gaafa galteetti maal godhee meeshaa haga mazanattu hanga meeshaa ofii meedikaala wanna gootee paaspoortii isii wanna goggootuuf ilmoo tana laan eerpoortii keessa shagga godhanii fooxaa kana jala aftee achi sibirtoo irratti teettee laal gurraattiin tunin takka gurraattiidha takka bulee takka diimtuudha natti nafu wallahi natti nafu rabbeedha natti nafu oromoo wallahi natti nafu ilmoon tiyya osoo an lubbuun jiru akkas ta'uura natti nafuun jedha bar. Maal rakkoo qaba booddeetuma guddatti atu osoo boottu guddattee ara namni maruu sitti hawaa jira haa guddatu. Ani amma iyyuu itti reeta biraa fuudhee itti dhalchee biyya galti. Listen. An osoo boo guddadhe yaa. Gin aayyoon tiyya guyyaa takka dantaa birriitiif jecha aabboon kiyyaaf aayyoon tiyya harma haadha tiyyaa jalaa guyyaa takka osoo hin bahin osoo ollatti nan kennin
usuu obboleetti ofiititti nan kennatin haati tiyya guddiftee asiin nageette akkoon tiyya abbaa tiyya guddiftee asiin nageette jireenya san keessatti kan amma osoo birrii faana fiigu dheebuu birrii akkanatti fiigu hin geeffatin kana barani kaayyaadhaa yeroo nama bara amma inni birrii faana fiigaa jira isinis birrii faana fiigaa arti fidanii ilmoo dhalanii ilmoon maal taatire lafatti haati an kana jedhaa jira malee booyaa namni hin guddanne jedhaan jiru. Ani booyaa guddadhe mana citaa keessa guddadhe. Amma ani ka sodaadhu maali dhabeeyta namni tokkollee eenyuun sila akkuma haati faate jette anillee haga gaafa qabeenya argadhuutitti jaartiin fuudhu ka jedhe tokko. Anamma ka shakku odooma akkatti nu isin eeyinee ati asirraa dubartii gorsitu duutanii gaafa isin duutan bootti kenna bakka guyyama sadi bichaa ta'aadha. Anamma odooduu illee bootti kiyya waggaa 30 mallee ta'uu danda'a maali? Aadaadhaan ilmoo kiyyaan na yaadata. Tarte ishee. Lauri afurnaan kennitanii namoota tokkicha kennaa oola rabbi sodaadha kiyawutu billah hin qabdanii mulumayyuu. Erga dhumateen booda kennanii bara asheetti rakkoon isaanii. Tarte kanee isheen duutu mooji. Kanaafuyyuu lakki heeruma mooyya fuudhu mooyya wallahi. Jira wallahi jira. Isin abar bakka qixaate kiyyaa fi ana malee. Yoo na hin janajjantii bara akkanumatti haati faatee rabbi rasuulitti mee taaftaa godhaa isin dhiisati. Ufiin barbaadu jetti yoo naka isin janajjantuutu warri natti ajamtan lakkoofsa kiyya profaayilii kiyya irraa fudhaatii uffata aadaa biyya galuu rakkoolee garaagaraa kamilleef warri na barbaadan profaayilii kiyya irra jira uffanni kiyya haluunaan jedha. Hin qabu odoo jettu akkamitti hin deettu jedhee sitti bilbile. No sanii miti. Seenaa tulitti dawwale seenaa asiliitiin na dawwale. Maal jetti? Hin qaba garuu hin kennu filaa horii hin kennini dee. Sijjamir wanni harka akkan ol qabdu tun naaf hin taatu ana. Wanni harka akkan ol qabduudhaaf bintii fi wanni porofaaliin isii quraanaan masgiidaa naan taatu. Wallaahi bintii takka jedha. Wanni porofaaliin isii quraanaa porofaaliin isii masgiidaa rabbii kaddamtuu diiniidhaa maaliin tun hin naan taatu duuma. Kanaafuyyuu maal goota as jala qara. Sareetii maal goota. Guyyaa takka gabaaboo keessatti. Ati maaliif jibbite koo yeroo akkasii fi dubartoota? Okay, she leenca kiyya ish. Okay, I change your agenda, don't worry. Sorry. In sodaatte waa argite. No, in sodaanne wallaa nama respecti godhe wayititu as jira. Wallaahi dhaaluuti. Dhalachuu wayyaa dhugaa. Dhaloo fi dhalachuun barbaachisaadha. Didda isiin maal godhu gaafa duute isima qofaa boonna ilmoo qabaattee irraa hafte. Isiin dalay dardaan qoodamna rakkoon qabu akka gandaatti. Gaafa duutu garuu yoo waa himi erga ilmoo da'uu didde deemtee heerumte. Rakkatiin kasanii rakkoo hin qabu. Iyyaati lamsheer. Ati muslimaa siin jedha. Muslimaa muka liqimsi adiin akka jedhisanii. Wallahi guutii dhaba. Maaltu si isaan galchame waa yaa'i. Waa'ee haimanotii kiyyaatiin maaltu isaan cinqime? Subhanallah dhafaate. Subhanallah isatti beektere isiin udha muslimaa miti. Sijjammar isiin muslimaa miti. Sijjammirati akka amantii kennaatitti nama musliimaa tokkoon ati musliimaa miti jechuun maal akka si geessitu beekta atamma akkan waan Faaxima binti sana jala deemtee akkas jette malee yaa baqara. Ante baqaraa na tokko baqara. Tuumaachi baqaraadhaati. Amma ni ka jedhu eeshi akkuma ta'e tuyyuu taa'ee shammasaniin akka taatan taati mee walitti heeruma namichi inni illee areeda fixe waan isa haabatu. Guys, taaftan godhata ofiitiifuu jireenyi itti qorriteeti nama waa meeqa walirraan uffatee jira seetan inni namicha jireenyi itti qorrite dhiisaati taaftan godhaa isin iskireen bilbilaa. Sumayyaan ajjala jirti. Sumayyaan gubattee lolaatti iyyuu kaleessa qixaatii biyyee nyaachisi naan jette wayyaa abdii kumee weelkaan boos. Eenyuun biyyee nyaachifte? Kana booda uffata naa fiduu dide waan ta'eef qixaatiin biyyee nyaachisi naan jette adha haa ta'e eenyuuf wayyatte. Deebiin kokkitti wallahi dhugamaan natti dhuftee naan akkas jedheen malee ani waaraadha namni aadaa tokko aslaanan
Waan margite haasofti tun qoshareen. Qoshareen si'us qoshoro. Amma namni areeda baasee namni dulloo muka kun amma ilmoo meeqa argata rafaati asii achitti rabbi rasuudha. Rooziyyee tasaqaayyaa bar ilmi namaa argaa hin jirtu bar wallahi rakkatee jira ilmi namaa. Rakkatee jira wallahi. Ani bar wallahi ilmi namaa kun tasaqaayya'ee jira bar tasaqaayya'ee waa'een kiyya kun ani bar yeroo tokko tokko wallahi. Gaafii kitaaba anduga malaki anduga mata sakaayya'ee gaafa deemtu san illee paaspoortii as kennee nan diddeen harka deemte malee. Hambaaye na yaachisaadha. Amma gaaf tokko fa'aa rafee halkan jechuudha. Warri Dubaayin irraa iyyuu gara Kaayiroodhaa asii malaa jira. Ana maaltu Dubaayin na hambise wee rabbi jedhi. Wallaahi namni Kaayiro asii achi Kaayirootti deemu hin jiru. Ansi jammar osoo mileen achi hin baheeranii waan achi. Deemi kafteeriyaa amma achi jiru kafayyisaa furii san biraazariidha ka isa dalagaa jiru kafayyisaan irratti gate san. Inni bakka sanii gaafa deemu maal jedhee deebee jedhiin. Ana achi dhaqee barachii deemi. Bakka san ijjannee. Masrii keessaa irra Dubaayin jiru kan. Dhiirri singiliin as malee hin argamtu bar. Taaptaap naa godha. Filaaworii naa kenna filaaworii sadii. Kaan sabaaboo naa guuta abaaboo. Abaaboo sadii naa kenna warri na jala jirtan laa ilaaha illallah uummata akkamii bicha na jala jira rabbi jedhaati. Oduun bicha nama dhibbaa fi meeqan oduu bicha na dhageeffattan bara. Rabbi rahmata isin yaa godhu. Gizee dhumte naa kennina adiisa filaaworii teessan of jalaan balleessina. Gizee dhumate naa kennitan bara. Wallahi. Ani ijoolleen tiya taaptaboo osoo godhanii si mooyanii abaaboo atta goona si jammir. Taaptabiidhaanu si ma'uu dandeenya rabbiin sodaanne malee. Bakki nama reecha naa kennu na jala jira bar booda aartee as keessaa baatee bishaanitti tarta malee achi jala dhaqee mi'oon. Inni ittiin mul'atu. Yoo namni amma na si moosise akkam goota. Beekeera.